jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf kabadee daadaniisanitti himaa oduu wajjin Munawwar Ahmadi. Koomishiniin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bana qorannaaf Itoophiyaa seenee iddoowwan haleellaan itti raawwatame dhorkaa malee daawwachuu akka danda'u eeyyama gaafate. Koomishiniin kun erga hundeeffamee miseensonni koomishinichaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa kan seenee hojii kan jalqabe yeroo ta'u daawwannaa jalqabaaf Itoophiyaatti taasisaniin wal qabatee ibsa baasaniin bakkeewwan haleellaan itti raawwataman jaaman daawwachuu fayyamne tattamaa fi hindaangeffamne akka kennamuuf eeggachaa akka jiru ibse. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsaa gayyaa 2022 baaseen miseensonni koomishinii qorannoo kun marii aangoota Itoophiyaa waliin taasisuu ibse. Ragaa namoota ijaan arganii fudhachuudhaaf bakkeewwan haleellaan itti raawwatamanii jiru jaaman daawwachuudhaaf dhorkaa tokko malee hayyama akka argatan abdii qabnaa jedhe. Koomishiniin kun mana maree mirgoota namoomaa UNF yeroo jalqabaatiif gabaasa kan dhiise jalqaba jaadoolessaa ture. Qorattoonni UN kunneen dhimmoota namoota 200 naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda toletti raawwatame jaaman ilaalchisuunis qorannoo akka gaggeessan ibsi UN kun eeree jira. Ogeessonni koomishinichaa sadii dursituu koomishinichaa fi lammii Keeniyaa kan taate Kaarii Beetii Muringi, lammii Ameerikaa kan ta'e Steefan Raatnaar fi lammii Sri Lankaa kan taate Raasii kan adoolessa 25 bara 2022 Itoophiyaa daawwachuun ni yaadatama. Daawwannaa isaanii kanaanis ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin dubbachuu isaanii ibsamee jira. Koomishiniin kun adda durummaan yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffametti qaamolee waraanichaa keessatti hirmaatanii sarbama mirgoota namoomaa raawwataman, seerota namoomaa mirgoota namoomaa idil addunyaa diigaman akkasumas seera baqattoota idil addunyaa caban gadi fageenyaa fi walabummaan akka qoratu ibsi UN kun beeksisee jira. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkawwan waraanaa fi sarbama mirgoota namoomaan wal waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffame akka qoratuuf miseensota qorannoo kan hundeessee bitootessa keessa ture. Yeroo sanitti Itoophiyaan akka qaamni qorannoo idil addunyaa hundeeffamuuf murtee dabree akka hin fudhannee fi koomishinichaafis tumsa akka hin taasifne ibsuun ni yaadatama. Boodarra garuu koomishiniin qorannoo kun gara Itoophiyaa seenuudhaaf adoolessa keessa mootummaa Itoophiyaa irraa hayyamni kennameefii ture. Qorannoon koomishinichaa fedhiiwwan siyaasaa hin mallerraa bilisa akka ta'u mootummaan Itoophiyaa akka fedhu ibsee ture. Qorannoo kanaan dura koomishiniin olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun gaggeessan haala irra hin deebinee fi tarkaanfiiwwan mootummaatiin itti gaafatamummaan akka jiraatuuf fudhataa jiru hin gufachiifneen qorannichi taasifamuu akka qabu mootummaan ejjennoo isaa ibsuun ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garaagaraa keessatti lola jabaa waraana mootummaa waliin gaggeessan injifannoo argachuu ibse. Haaluma kanaan waboon zoonii giddu galeessaa keessa osoo buttaan jaagamaa badhaanii naannawaa Ambootti tarkaanfii fudhachuu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ona Amboo ganda gorfafaa iddoo addaa bantii jaamuu fi ona Ilfataa ganda qoftutti waraanni mootummaa haleeluu gabaase. Lola guyyoota lamaan dabree waboon giddu galeessaa naannawaa Ambootti gaggeesse kanaan loltoonni mootummaa baay'een ajjeefamuu fi madaa'uu kan ibse yeroo ta'u meeshaaleen waraanaa xixiqqaa hanga gurguddatti booji'amus waboon ibsee jira. Bifuma wal fakkaatuun waboon zoonii kibbaa godina Gujii bahaa keessa osoo Cifraan Odaa Adoolaa jaamuu lolatti bana humnoota mootummaa waliin gaggeessaniin aanaa Wadaraa ganda Addooyaa Kindootti injifannoo argachuu himee jira. Itti fufuunis aanuma Wadaraa ganda Ancoqaa iddoo buufataa fayyaa Ancoqatti lola gaggeeffameen waboo injifannoo argachuu hime. Humnoonni mootummaa aanaa Wadaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoon wal haleelaa jiran kanneen sagantaa maqaa duula waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafaman ta'u gabaasni miidiyaalee waraana bilisummaa Oromootiin wajjin wal qabatan ni mirkaneessa. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF paarlaamaa Itoophiyaatiin shororkeessummaan kan labse yeroo ta'u TPLF osoo maqaa kanaan jiranuu marii araaraa waliin gaggeessuuf cayaa gamtaa Afrikaa jalatti haalli mijataa fi jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu akkuma shororkeessummaan labsametti itti fufuun inumaa dhiyeenya kana garee Alshabaab waliin walitti hidhuuf miidiyaaleen Itoophiyaa ololaa sobaa afarsaati jiran. Ergamtoonni addaa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa Tigraay daawwachuun ibsa waloo baasan. Ibsi ergamtoonni kunneen hagayya 2 bara 2022 baasaniin marii mootummaan federaalaa fi Tigraay gaaddisaa gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffamu akka jalqabuuf qaamolee lamaanuu dubbisuu ibsan. Ergamtoonni addaa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Annette Weber fi Mike Hammer yeroo jalqabaatiif kan wal argan yeroo ta'u gara Tigraayis waliin imaluu ibsichi addeessee jira. Ibsi gamtaa ergamtootaa kun walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatti jiran hiikuuf nageenya waaraa buusuu fi mariin siyaasaa barbaachisaa ta'uu ibse. Ergamtoonni kunneen marii irratti bobba'uuf waadaa uummataa qaamoleen lamaan seenan kan simatan yeroo ta'u jidduu seentummaa gamtaa Afrikaatiin durfamu deeggaruuf qophii ta'uu isaanii ibsan.
dabalataanis naannoo Tigraay keessatti tajaajilli akka ibsaa, telekoomii, baankii fi tajaajilli bu'uuraa kanneen biroo saffisaan deebisuun uummata Tigraayiif barbaachisaa ta'uu ergamtoonni kanneen ibsa walootiin ibsanii jiran. Kana malees marii mootummaa Itoophiyaa waliin taasifame mootummaan naannoo Tigraay akkuma kanaan dura beekamtii argatu akka qabus gaafatan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa waloo ergamtoonni kunneen mootummaa Itoophiyaaf barreessan irratti namoota tajaajila bu'uuraa deebisuuf hojjetaniif wabii nageenya isaanii akka eegu waadaa galaniitti jiran. Dabratsiyoon waadaa seenan kanaan tajaajilli bu'uuraa deebisanii dhaabuu akka jalqabu gufuun jiraachuu hin qabu je. Ibsi waloo onitti fufuunis gargaarsi namummaa hin danqabne naannolee Tigraay, Afaaraa fi Amaaraa dhaqqabu akka qabullee gaafatan. Gargaarsi namummaa kanneen lammiilee sababa waraanaatiin miidhaman qofa osoo hin taane naannolee biyyattii keessatti kanneen sababa hongeetiin miidhamaniis gargaarsi dhaqqabu akka qabu mootummaa Itoophiyaa gaafataniitti jiran. Gama biraatiinis ogeeyyiin Koomishinii Mirgoota Namummaa UN iddoowwan wal dhibdeen turanitti qorannaa akka gaggeessaniif tumsa gochuu akka irraa eegamu mootummaa Itoophiyaa gaafataniitti jiran. Kana malees ergamtoonni kunneen gama hundaan wal dhibdee hawaasaa jibbansaa fi dubbii ammeessuurraa akka of qusatan waamichaa dhiyeessaniitti jiran. Manneen amala sirreessaa bakka adabbii osoo hin taane mana naamusa gaarii fi ogummaa itti horatan ta'uu qaba jedhame. Yaa'iin koomishinara mana maree amala sirreessaa federaalaa fi naannolee magaalaa Jimmaatti taa'ame irratti kun kan dubbatame. Yaa'iin kun manneen amala sirreessaa biyyattii keessatti akkaataa qabeensaa fi eegumsa mirgoota namummaa sirreeffama seeraa maal akka fakkaatu kan jiru irratti kan dubbatame yeroo ta'u hanqinni jiraatus fooyyarraa jirra jechuun koomishinarri koomishinii mana amala sirreessaa federaalaa obbo Daammanaa Daalotaa dubbataniitti jiran. Manni amala sirreessaa bakka adabbii osoo hin taane bakka lammiin ogummaa gaarii itti horatuu qabu kan jedhan ammoo koomishinara koomishinii mana amala sirreessaa naannoo Oromiyaa obbo Ibrahim Hajiiti. Mana amala sirreessaa keessatti mirgi sirreeffamaa sarbame jechuun heera eeguu dhiisuu agarsiisa waan ta'eef mana amala sirreessaa keessatti mirga namummaa eeguuf dirqama keenya bahuu qabna jechuun obbo Ibrahim Hajii himaniitti jiran. Hooggantoonni mootummaa kana haa jedhan malee Itoophiyaa keessatti sarbamni mirgoota namummaa olaanoon raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Manneen amala sirreessaa keessatti hooggantoonni ABO olaanoon waggoota 2 oliif manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuun ni beekama. Murtii mana murtii hojiirra ooluu dhabuu koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen garaagaraa ibsaati turan. Godina Baalatti sababa walitti bu'iinsa tibbana mudateen lammiileen 8,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gabaafame. Gabaasaan Itoophiyaa riippoortara Kaleessa Agayyaa Sadii akka gabaasetti godina Baalee keessatti sababa walitti bu'iinsa daangaa naannolee Oromiyaa fi Somaaliyaa irratti uumameen lammiileen 8,759 buqqa'aniiti jiran. Lammiileen kunniin jiraattota godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa Araddaa Gurraa Dhaamolee yeroo ta'an sababa walitti bu'iinsa daangaa naannolee lama irratti uumameen baatii tokko dura buqqa'uun godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa Araddaa Gaaddisaa Kolee Golbaa jedhamu keessa qubataniiti jiran. Walitti bu'iinsi kun aanaalee jaha kanneen naannolee lamaan daangessan keessa aanaa Gurraa Dhaamolee tokko yeroo ta'u sabni guddaan buqqa'insa kanaa saaminsa babal'ifannaa lafaa qonna daangaa ol ta'ee fi maqaa investimantiitiin naannoo san babal'isuuf sochii taasifamaa ture akka ta'e waajjira sodaa balaa Oromiyaatti itti gaafatamaan godinichaa obbo Wandimmaa Ganyi Kabbadaa wabeeffachuun riippoortar gabaasee jira. Gama biraatiin aanaa Gurraa Dhaamolee keessatti buqqaatonni 15,000 ol ta'an buufata 3 keessa qubatanii kan jiran yeroo ta'u aanaa Okkoltuu fi Dalloo Mannaa keessa lammiileen qe'ee isaaniirraa buqqa'an 10,000 ol qubatanii akka jiran ragaan maddeen irraa arganne ni mirkaneessa. Obbo Muhammad Adam Roobaa maatii ji'a tokko dura ganda isaaniirraa buqqa'ee keessaa tokko yeroo ta'u gargaarsa nyaataa akka hin arganneef ji'a 3 of doorsifamuun humna hidhateen to'annoo jalaa turuu hime. Akka obbo Muhammad Jaanitti buqqaatonni hedduun isaanii horsiisee bultoota waan ta'aniif isaanis horii isaanii gatanii lubbuu isaaniin baafatanii jiru je. Walitti bu'iinsi daangaa naannolee lamaanii keessa yeroo irraa gara yerootti hammaachaa kan jiru yeroo ta'u lakkoofsi namoota buqqa'anii dabalaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira sodaa balaa aanichaa himee jira. Nageenya waaraa fiduu waltajjiiwwan adda addaa irratti mariin taasifamaa tures bu'aa dhabuun buqqa'insi itti fufee waan jiruuf mootummaan federaalaa dhimmicha xiyyeeffannoo itti kennuu qabaa je. Riippoortar jiraattota wabeeffachuun akka gabaasetti walitti bu'iinsa daangaa naannolee lamaan jidduu jiru